Muddee 18/2024 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himaa oduu waliin Geetoo Lamaayyooti. Walloo beekunaatti uummatni 10,000 ta'u rakkina nyaataa midhaanii qaba jedhameera. Akka maddi jedhutti godina Walloo Kaabaa aanaa beekunaa waggaa tokko oliif kan qabatee jiru Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo kan jedhamudha. Amma uummatni aanichaa keessa jiraatu midhaan nyaatu dhabee rakkoo keessa galeeraa jedha BBC'n waajjira fayyaa aanichaa wabeeffate. Qondaaltonni waajjira fayyaa aanaa Buginaa ijoollee ganna 5 gadii dabalatee namootni 10,000 ta'an waan nyaatan rakkachaa jiru jedhu. Barri haaraa Itoophiyaa erga galeetii dhaabbileen gargaarsaa fi mootummaan soorata daa'immanii fi qoricha gamasitti geessuu dhaabaniiru. Waan kana ta'eefuu daa'imman 7,000 fi haadholiin ulfaa 3,000 caalan rakkina nyaataaf akka saaxilamanii jiran maddi kun dabalee beeksiseera. Qaamoleen mootummaa kana irratti waan deebisan yoo jiraate hin ibsine. Baankiin Siiqqee gosa baankii biraa banuuf hojii eegaluusaa dhaga'ameera. Baankiin Siiqqee baankii misooma banuuf akka jiru mataan baankichaa ibsaniiru. Baankiin Siiqqee kan banuuf yaadaa jiru baankii misoomaati. Kana milkeessuuf dhaabbata idil addunyaa beekamaa tokko akka gorsituutti qacarateera. Dhaabbatni gorsuuf filatame Deloitte kan jedhamu yoggaa ta'u innis karoora hojii ji'a 3 keessatti qopheessa. Akka dhiyeessuuf jiru hoogganaan baankii Siiqqee obbo Niwaay Magarsaa dhugaa ta'uusaa natti himaniiru kan jedhe waazeemaadha. Waldaa qusannaa fi liqii irraa kan ka'e baankiin Siiqqee yeroo ammaa kana kan kanfalame callaa qarshii biiliyoona 8 qaba. Amma immoo gara baankii misooma banachuutti socho'uu irra kan jirudha. Giddugalli Dimookiraasii fi mirgoota namaaf falmu ammas deebi'ee cufameera. Itoophiyaa keessatti jaarmiyaan giddugala guddina mirgootaa fi guddina dimookiraasii irratti hojjetu kaard yeroo lammaffaatiif cufamuunsaa dhaga'ameera. Kaard deebisee kan cufe abbaa taayitaa dhaabbilee siivilii hawaasaa kan Itoophiyaati. Xalayaan wiixata dheengaddaa kaardiif barreeffame akka ibsutti dhaabbatichi akka akeekkachiisa kennameefitti hojii isaa sirreeffachuu didee seeraa fi murtootti kennameen buluu didee akkasumas akkuma kanaan duraatti waan itti fufeef irra deebiin cufameera. Abbaan taayitichaa ji'a darbe keessa kaard dabalatee dhaabbilee siivilii 3 erga ugguree booda akeekkachiisaan deebisee ture. Warri ugguramanii turan giddugala guddina mirgoota namummaaf dimookiraasii kaard, waldaa mirgoota namummaa Itoophiyaa AHRE fi waldaa ogeessota seera mirga namaaf LHR kan jedhamanidha. Dhaabbileen siivilii jiraachuun misooma namaaf guddina biyyaa, guddina dimookiraasii fi mirga namaaf qooda waan qabaniif isaan cufuun sirrii miti jechuun biyyootaa fi dhaabbileen mirga namaaf baabsan addunyaarraa komee guddaa Itoophiyaa irratti kaasee ture. Ergasiitii kaard hojiitti deebi'ee kan ture. Itoophiyaa fi Taanzaaniyaan dhimmoota 6 irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Mootummootni Taanzaaniyaa fi kan Itoophiyaa waliin hojjenna jedhanii waliigaltee 6 kaleessa Finfinnee keessatti mallatteessaniiru. Biyyootni lamaan kun kaleessuma sadarkaa ministeerotaatti komishinii waloo tokko yeroo jalqabaaf taa'amee ture. Walga'ichaan booda immoo waan adda addaa kaasanii erga mari'atanii booda waliin hojjetna kan jedhan dhimmoota 6 irratti waliigaltee tolfataniiru. Waliigaltee sana keessaa tokko lageen gurguddoo daangaa isaanii darbanii deeman irratti waltumsuu hojjechuu kan dandeessisudha. Kan biroon leenjii gosoota daandii qilleensaa kennuu, namoota seeraan ala daddabarsuu to'achuu kan jedhudha. Goleessummaa waltaanee qolachuu kan jedhus waliigaltee isaanii keessaa akka jiru ministeerri haajaa alaa kan Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xiimotewos ibsa kennan keessatti eeraniiru. Oduu keenya ittaanuun Ijiptiin dhimma hidhaa mormor gara masaraa Ameerikaatti deebisuuf akka jirtu dhaga'ameera. Mootummaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Siisii dhimma hidhaa laga mormor Itoophiyaan ijaaraa jirtu waliin walqabatee atakaaroo qabu gara pirezidaantii Ameerikaa dhufaa jiranitti geessuuf jira jedhameera. Misiraan hidhaa sana bishaan guutuuf bulchiinsa isaa irratti komee qabdu Sudaan waliin ta'uun falanuuf barbaade jechuun amajjii 2025 aangoo kan qabachuuf jiran Doonaald Tiraamp irratti yeroo lammataaf galfachuuf qophii irra jirti kan jedhe Al Arabiyaadha. Miidhaa hidhaan haaromsaa guddichi Itoophiyaa biyyattii irraan ga'e akka qindeesse Abdul Fattah Al-Siisiif akka dhiyeessuuf ministeerri jallisii biyyattii ajajamuusaa galaalchi kun dabalee ibseera. Bulchiinsa Tiraamp dhufu keessatti qooda olaanaa ni qabaatu namootni jedhaman pirezidaantii dubbii hidhaa haaromsaa kana irratti murtee kennuu akka barbaadan Gibsitti himaniiru jedhameera. Kanaafuu dhimmicha qindeessaatii dhiyeeffadhaa jedhamaniiru. Kanaan dura wayitaa aangoorra turanis Tiraamp akkasumas hidhaa sanarratti qajeelfama Itoophiyaan akka fudhattu kan dirqisiisu baasanii osoo hin milkaa'in hafuunsa waan yaadatamu ture. Oduu keenya xumuraatiin Jeneraal Raashiyaa beekamaan tokko ajjeefameera. Kan shakkames hidhaa galeera.
Raashiyaa jalaa Jeneraalli beekamaa kan kutaa dhimma niwukileeraa, baayoloojikaalaa fi keemikaalaa ajaju tokko kaleessa balbala mana isaatti boombiitiin ajjeefame. Leetanaal Jeneraal Igor Kirilov kan ajjeefame mana isaatii bahee osoo hin turin boombii biskileetii achi dhaabbatutti kiyyeeffamee dho'eetiinidha. Gocha sana kan wixinee hoogganee raawwachiise waajjira basaasaa Yuukireen kan maqaansaa SBU jedhamu akka ta'e Reuters hojjetaa waajjirichaarraan dhaga'ee jechuun baaseera. Gurbaan ganna 29 lammii Uzbekistaan tokko waan sanaan shakkamee amma hidhaa seeneera. Waajjirri basaasaa Raashiyaa kan FSB jedhamuun waamamu namni maqaan isaa hin eeramne sun qoratamaa akka jiru beeksisee gochaa sana raawwachuu isaa amaneera. Akka BBC'n jedhetti lammiin Uzbekistaan sun waajjira Yuukireeniin akka filatamee fi yoo Jeneraal Igor Kirilov ajjeese doolaara kitila 100 fudhatee gara biyya Awurooppaa biraa geeffamuuf waadaan galameefii ture. Namni qabame sun ajaja fudhatee akkuma magaalaa Moskoo galeen boombii harkaan tolfamte fudhatee motora elektirikaan deemtutti kiyyeessee gamoo jeneraaltichi keessa jiraatu jala dhaabee achi siqee konkolaataa kireeffatee keessa taa'ee eegaa ture. Motora sanarratti kaameraa hidhee waan tureef haalaan yeroo dha'u waraabee qondaaltota Yuukireen kan magaalaa Dniipiroo jiranitti erguusaa FSB'n bira geeraa jedhe. Kana raawwatee osoo miliquuf jedhuuti qabamee jedhameera. Yuukireeniin dhiyeenya kana keemikaala waraanaa nutti dhukaasee balaa kan geessise jeneraalticha amma du'e kanadha jechuun wiixata darbees isa himattee turte. Namichi ajjeefame kun erga gara ajajaa kutaa waraanaa keemikaalaa niwukileeraa fi baayoloojikaalaa ta'etti yeroo 4,800 keemikaala nurratti darbateera jette himattiin. Raashiyaan immoo kun dubbii sobaati. Nuti meeshaa waraanaa keemikaalaa erga bara 2017 barbadeessineerra hin qabnu jechuun deebisteetti. Jeneraalli ganna 54 sun jalaa ajjeefamuun Raashiyaa akka malee garaa gubeera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.